رنيا دحر إسراء دقاي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa eegalee jira. Gareen adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen mootummaa kumachuudhaan ibsa baasanii hidhattoonni isaa 80 faffaca'uu himate. Loltoonni keenya 80 ta'an baay'een isaanii naannoo Somaalee keessa gariin gara Somaaliyaa, Jibuutii, Yemanii fi kaan isaanii gara Saawud Arabiyaatti baqatan. Yeroo loltoonni Xaaliyaan marsaa lammataadhaaf Itoophiyaa weeraruuf turan qabsaa'ota dura dhaabbachuun biyya isaanii bilisa baasan keessaa tokko Dajjaazmaach Garasuu Dhukii akkamiin yaadatamu? Garasuu Dhukii በአገሩ በጣም እምነት ነበረው በነፃነቱም ያምን ነበረ. Garasuu Dhukii nama biyya bilisummaatti amanu ture. Namoonni biyya biraa dhufanii akka biyya isaa weeraran tasuma hin barbaadu ture. Odeessaalee biyya alaa fi kanneen biroollee qixeeffanneerraa Darajjee Gonfaatu isiniif dhiyeessaa itti dhiyaadha. Yuukeen koraa Yuukireen cinaa dhaabbachuutti fuulleffate qopheessitee jirti. Biyyoota Awurooppaa yoo xiqqaate 18 michummaa haaraa ijaaruudhaan Yuukireen cinaa dhaabbachuuf wal ta'anii jiru. Kun wayitaa hariiroon US fi Yuukireen waliin qabdu rakkoo jabaa seenetti ta'e. Ministeerri muummee UK Keir Starmer karoora qabxiiwwan ijoo afur qabu kan waraana Yuukireen dhaabsisuuf gargaaru labsanii jiru. Galaanaa Balaa gabaasa dabalataa qaba. Pireezidantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii United Statesitti malanii gita isaanii Doonaald Tiraamp waliin masaraa Saadiitti erga dubbii walitti darbanii booda michootni isaanii Awurooppaa yaa'ii qopheessaniiru. Ministeerri muummee UK Keir Starmer karoora qabxiiwwan ijoo afur qabu kan waraana Yuukireen dhaabsisuuf gargaaru yaa'ii kana gubbaatti labsaniiru. Karoorri kun weerara Raashiyaa Yuukireen irraa qolachuufis akka gargaaru dubbatan. Karoora warra kaayyoo kanarratti fedhii agarsiisaniin hojiirra oolu yookaan Coalition of the Willing jedhamu kana keessatti UK, Faransaayif biyyoonni Awurooppaa kan hirmaachuun deeggarsa Yuukireen keessatti US akka hirmaattu ga'ee isaanii ni gumaachuu jedhameera. Kora aangawoonni biyyoota 18 hedduun isaanii Awurooppaa irraa ta'an dhimma Yuukireen irratti ta'an irratti seenaa keessatti yeroo murteessaa ta'e irra jirraa jedhan ministeerri muummee UK. Kora kana irratti kan hirmaatan Pireezidant Volodimir Zelenskii biyyi isaanii tumsa cimaa akka barbaaddu dubbataniiru. Kora kana irratti tokkummaan Awurooppaa kan yeroo kamuu caala sadarkaa olaanaan mul'atee jira. Starmer kora kana booda wayita ibsa kennan qabxiilee afur irratti wal ta'an ibsaniiru. Inni jalqabaa meeshaaleen waraanaa hedduun Yuukireeniif akka kennamanii fi Raashiyaa irratti dhiibbaan dinagdee akka cimu gochuudha. Kan lammataa waliigalteen nageenyaa kamuu kan birmadummaa fi nageenya Yuukireen mirkaneessu ta'uu akka qabu Yuukireen marii nageenyaa hunda irratti argamuu akka qabdu'eera. Sadaffaan waliigalteen nageenyaa wayita taasifamu akkaataan humni ittisaa Yuukireen cimee weerara gara fuulduraatti mudachuu malu ofirraa qolatu yaada keessa galchuudha. Arfaffaan ammoo yaada marii Yuukireen irraa dhihaatuuf kan dhaabbatu akkasumas nageenya egereef wabii kan ta'u qindoominni qaamolee fedhiin hirmaatanii yookaan Coalition of the Willing akka jiraatudha. Develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine. Ministeerri muummee Starmer maallaqa misaa'eloota ittisa qilleensa irraa ta'an 5,000 ol bituu ka danda'u $2 biliyoona deeggarsaan Yuukireeniif kennaniiru. Kun paawundii biliyoona 2.6 kanaan dura Yuukireeniif liqiidhaan kenname irratti dabalataan gargaarsa taasifamedha. Dogoggora kanaan duraarraa barachuu qabna. Waliigaltee Raashiyaan salphaatti cabsitee seentu hin fudhannu of fooyyessuu qabna. Waliigaltee taasifnu kamiyyuu humna cimaa qabaachuu qabaa jedhan. US bulchiinsa Tiraamp jalatti michuu hin abdatamne ta'uu laachisee ka gaafataman Starmer taatee jimaata mudate namni tokkoyyuu arguun barbaadu garuu an akka kootti US michuu hin abdatamne ka jedhu hin fudhadhu jedhan. Gareen ONLF lamatti qoodamuudhaan quba walitti qabaa jiran keessaa tokko mootummaa himate. Bitootessa 2 dilbata ibsi mootummaa Itoophiyaa komatu maqaa adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadee jedhuun Keeniyaa magaalaa Naayiroobii irraa ba'ee ture. Ibsa kana hordofee guyyaa har'aa bitootessa 3 ibsi kan biraan maqaanuma dhaabbata kanaan ba'e ibsichi duraan Naayiroobii irraa ba'e akka dhaabbaticha hin ilaallanne eeruudhaan ba'e. Ammallee Galaanaa Balaa bal'isee isinitti hima.
dhufaatii ministeera muummee Abiy Ahmed booda waamicha mootummaan taasiseen hagayya 2018 Finfinnee kagalee ONLF qabsoo karaa waraanaa dhaabuun qabsoo nagaa akka gaggeessuuf waliigalee ture. Ibsi ONLF Naayiroobii jiru baase mootummaan waliigaltee nageenyaa bara 2018 irra ga'ame ganeeraa jedha. ONLF kan biyya keessa jiru ammoo ibsi kenname beekamtii dhaabichaatiin ala ta'uu fi inumaa kan waliigaltee cabse mootummaa osoo hin taane warra maqaa ONLF dhaachuun ibsa kana baasedha jechuun balaaleffatee jira. ONLF kan mootummaa komachuun ibsa baasetti dubbii himaa kataan Abdulqaadir Adaanii Hirmoogee waliigalteen onkololeessa 2018 mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteessine sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa federaalaatti hojiirra ooluu hin dandeenye jechuun sababa mootummaa komataniif BBC'tti himan. Qabsoo karaa nagaa gaggeessuun sirna dimookiraasii biyyattii keessatti ga'ee isaanii gumaachuuf bara 2021 boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti galmaa'uun filannoo irratti hirmaachuuf qophaa'anis mootummaan akka isaan gufachiisee himatu. Yeroo sana ONLF iyyatni rakkoolee galmee filattootaa fi dhimmoota biroo laalchisee boordichaaf dhiyeessee furmaata argachuu dhabuu isaaniitiin filannoo keessaa of baasu beeksisee ture. Boordiin filannoos murteen filannoo keessaa ba'uu ONLF adeemsa filannichaa irratti jijjiirama bu'aas ta'e hojmaataa hin fiduu jedhee ture. Keessattuu ji'oota 7 darban dhibdee mudate kana furuuf mootummaa waliin marii gaggeessuuf yaalan illee mootummaan garuu marii furmaata nuuf fidu gaggeessuurraa maloota garaagaraa fayyadamuun jaarmiyaa keenya keessatti qoodinsi akka uumamu taasisee jechuun dubbii himaan ONLF kun himaniiru. And we try to negotiate with federal government. It doesn't move it. We meet Prime Minister, we meet some high officials. Yeroo sanarraa eegalee aangawoota mootummaa dhimmi ilaallatu hanga ministeera muummee Abiy Ahmeditti dubbisuuf yaalleerra. Garuu fooyya'uu hin dandeenye. Innumaa sochii keenya ugguruu, miseensota keenya dararuu, waajjiraalee keenya weeraruu fi walga'ii keenyatti gufuu ta'aa turan. Mootummaan garuu marii furmaata nuuf fidu gaggeessuurraa maloota garaagaraa fayyadamuun jaarmiyaalee keenya keessatti qoqqoodinsi akka uumamu taasise. Gama kaaniin gareen ONLF kan biraa ammoo waliigaltee nageenyaa Asmaraarraa ka'uun nageenyiif misoomni naannoo Somaaleetti uumame jalqabbii gaariirra akka jiranii fi gaaffileen misoomaa siyaasaaf dinagdee uummataa deebii argachaa jiraachuu eera. Yeroo adda addaatti Jibuutiif Naayiroobiitti mootummaa waliin mari'achuuf karoorfamee akka ture ka himan Abdulqaadir Adaanii bara kana Naayiroobiitti mariin gaggeeffamuuf tures gufachuutti mootummaa komataniiru. Mariin hiree murteeffannaa uummata Ogaadeen egeree loltootaa fi beenyaa miidhamtoota waraanaa irratti fuulleeffate akka gaggeeffamu feena turre kun hin taane. Dimookiraasii keessatti hirmaachuuf carraa hin arganne dhumarrattis ejjennoo keenya ibsannee jedhu. Bu'uura waliigaltee bara 2018 loltoonni isaanii humna nageenyaa naannoo Somaaleetti makamuu akka qabanii fi kaan ammoo hawaasatti makamanii jiruu maatii isaanii akka gaggeeffatan ta'uu ka'eeran qondaalli ONLF kun yeroo ammaa loltootni isaanii faffaca'anii akka jiran himu. Loltoonni keenya 80,000 ta'an baay'een isaanii naannoo Somaalee keessa gariin gara Somaaliyaa, Jibuutii, Yemanii fi kaan isaanii gara Saawud Arabiyaatti baqatan. Haala hamaa keessa jiru. Dhaaba siyaasaa guddaa taanee osoo jirru garuu bakki nuuf hin kennamne. Dubbii himaan ONLF kun waa'ee garee kan biraa isaan komachuun ibsa baasee wayita dubbatan garee bara 2020 uumamedha. Isa booda paartii biyya bulchaa jiru PP'tti makaman. Gareen kun ONLF keessaa dhibbeentaa tokkollee bakka hin bu'anii jedhan. Bara adda dimookiraasawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa irraa eegale haala kanaan ONLF qoqqooduun waanuma turedha ammas sanumatu itti fufee jedhan. Kanaan booda mootummaa Itoophiyaa waliin osoo hin taane uummata Somaalee waliin mari'achuuf akka jiran ka ibsan qondaalli kun marii gaggeessuun booda adeemsa qabsoo isaanii kan murteessan ta'uu dubbatan. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo isinitti himna. Abbaan taayitaa dhaabbilee siivilii uggura ji'oota duraa dhaabbilee siivilii 4 irra kaa'ee ture kaasuu Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa beeksise. Dhaabbileen amma uggurri irra kaa'e kun daangaa isaaniif kenname darbuudhaan dhimma biroo keessa seenan jedhamuun ture kan ugguraman. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee biyyoonni Arabaa hedduu fi kaan Israa'el gargaarsi namoomaa hundi gara Gaazatti akka hin seenne dhorkuu ishee balaaleffatan. Israa'elii fi Hamas waliigaltee dhukaasa dhaabuu tolfatanii lolli baatii 15f deemaa ture dhaabbatee ture.
Xiyyaarri hawaa dhuunfaa addeessarraa qubachuun xiyyaara hawaa dhuunfaa lammaffaa ergama kana raawwattee taatee jirti. Waliigaltee dhaabbata hawaa Ameerikaa naasaa fi dhaabbilee dhuunfaa gidduutti taasifameen xiyyaarri hawaa dhaabbata Ameerikaa Bilugoosti jedhamtu addeessarraa rakkoo tokko malee naanna'aa jirti jedhameera. Lammiin Awustiraaliyaa dhiiga arjoomuun beekamuu fi lubbuu daa'immanii miliyoona 2 oolchee du'aan boqote. Jeems Haarisin Awustiraaliyaa keessatti namni irree warqii jedhamuudhaan beekamu yoo ta'u ganna 88tti addunyaa kanarraa du'aan boqote. Poolisiin Islaamaa kaaba Naayijeeriyaa kutaa biyya Kaanoo keessatti argaman musliimota osoo ifatti nyaatanii fi dhuganii argaman akkasumas kanneen jalqaba ramadaanaa yeroo musliimonni bariirraa kaasuun hanga galgalaatti soomuu qaban nyaatan gurguran to'ate. Itti aanaan ajaja Hizbaa Mujaahid Amundee BBC'tti akka himanitti namoonni 20 sooma hin jirre 5 ammoo kan nyaata gurguran to'atamuu isaanii akkasumas opereeshiniin kun ji'a guutuu kan itti fufu ta'uu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Faransaay Jean Olbaarot addi waraanaa Yuukireen caalaa gamtaa Awurooppaatti dhiyaachaa dhufuun carraa waraanni kun babal'achuu isaa dabalaa jira jedhan. Qondaalli kun turtii raadiyoo Faransaa Inter waliin taasisaniin balaan waraanni Awurooppaa keessatti ka'u gonkumaa akkanaan hangas yaaddeessaa ta'e hin beeku jedhan. Guyyaa badhaasii Ooskaaritti gaggeeffame dilbata kaleessaa galgala yookaan bitootessa 2015tti Holiwuuditti kirkira lafaatiin rukutamtee turte. Jidduugalli kirkira lafaa kun kan tures bakka badhaasni Ooskaaritti qophaa'e kaaba Holiwuud dhiyeenya tiyaatira Doolbitti akka ta'e illee ibsamee jira. Barataan sababa miidhama qaamaatiin barnoota irraa ittifamee ture dhumarratti dooktorummaadhaan eebbifame. Biiniyaam Isaayyaas qorumsi biyyaalessaa kutaa 12ffaa qabxii olaanaa fide ogummaa hawwii ijoollummaa namoota hedduu ta'e dooktora yaalaa fayyaa ta'uudhaaf karaa milkii qabate. Dooktor Biiniyaam dhalootumarraa kaasee miidhaa qaamaa akka qabu hima. Harki isaa bitaa ciqilee gadi jiru dhalootumaanuu hin qabaatin akka dhalate hima. Sababa kanaatiin barnoota hakimaa ta'uudhaaf kennamu waggoota 4 oliif mana barnoota meedikaala Xiquur Ambassaatti erga hordofee ture booda tasa damee barnoota biraatti yoo jijjiirrate malee itti fufuu akka hin dandeenye itti himame. Murtee kana ji'ootaaf muggutaa ba'e dhimmi isaas miidiyaa hawaasaa gubbaa erga ba'een booda itti fufee amma eebbifameera. Haala turee fi miira eebba isaatiin itti dhaga'ame waayila koomaatii olaanatti himee jira. አካል ጉዳት የነበረባቸው ተማሪዎች እንደኔ አካል ጉዳት የነበረባቸው barattoonni akkuma koo miidhama qaamaa qabanii fi kanneen miidhama qaamaa biroo qaban barachaa osoo jiranii kan koo maaliif adda ta'e ka jedhu gaafadheera. Qaamni seeraan deebisuu danda'u hin turre. Sirni barnootaa akkuma jirutti ta'ee dhimma koo ilaalchisee wanti ifatti taa'e hin jiru. Sirreeffama akkamii gochuuf deemtu jedhee gaafan gaafadhus jalqabumarraa socho'uu hin barbaanne ture. Haga olii deemee achis deebiin kennamu gaafa dhaabatu furmaanni tarii miidiyaatti yoon baase dhufa jedheen murteesse. Miira qullifamuutu natti dhaga'ame. Achis seetona qabsiise. Yeroo sanatti miira gaarii keessa hin turre. Achis wallaansoo qabuufan qophaa'e. Yoota murtaa'an booda Waaqayyo na gargaare uummatis deeggarsa guddaan haa ta'e dhimmichi injifannoo kanaaf ga'eera. Haala baay'ee namatti toludha. Hiriyoota koo waliin baranne waliin eebbifamuun koo hunda caalaa namatti tola. Kanas maatiin ijaan arguun hunda caalaa nama gammachiisa. Kolleejjichis eebbifamuu koof beekamtii naa kenneera. እንደተመረኩም ሪኮግኒሽን የሰጠኝ ማለት ነው ኮሌጁ። Tibba kana guyyaan yaadannoo injifannoo Adwaa iddoo adda addaatti kabajamaa jira. Wayita loltoonni Xaaliyaan kan Adwaa irratti injifataman haaloo ba'uudhaaf yeroo lammaffaadhaaf Itoophiyaatti waraana banan qabsaa'ota dura dhaabbatan keessaa tokko Dajjaazmaach Garasuu Dhukii yookaan Abbaa Booraati. Garasuun goota guyyaa jalqabaa waraanni eegalamu rasaasa jalqabaa dhukaase fi hanga xumuraatti loluudhaan Jimma irratti rasaasa xumuraaf injifannoo dhukaasedha jedha seenan jireenya isaa. Oolmaa Garasuun biyyaaf oolee fi gootummaan isaa akkamiin yaadatama jennee ilma isaanii waggoota hedduuf UN keessa hojjetaa turanii fi amma soorama ba'uudhaan Finfinneetti argaman Taabor Garasuu gaafanneerra. ገረሱ ዱኪ በአገሩ በጣም እምነት ነበረው። በነፃነቱም ያምን ነበረ። የውጭ ሀገር ሰዎች መጥተው አገሩን እንዲወሩ ፈጽሞ አይፈልግም ነበረ። Garasuu Dhukii nama biyyaaf bilisummaatti amanu ture. Namoonni biyya biraa dhufanii akka biyya isaa weeraran tasuma hin barbaadu ture. Kanaaf gaafa Xaaliyaanonni Itoophiyaa weeraruuf dhufan rasaasa jalqabaa namni itti dhukaase Garasuudha. Garasuun waraana meeshaa waraanaa cimaadhaan lolu dura akkamiin dhaabbachuu danda'e? Tumsa akkamii qaba ture? ጣሊያን ሊወጣ ሲል የገረሱን ያህል የነበረው ወታደር የለም። ከ50 ሺህ በላይ ወታደር ነበር። Yeroo loltoonni Xaaliyaanii injifatamanii karaa Jimmaatiin bahan namni aga Garasuu loltoota qabu hin turre.
loltoota gara 50,000 ol qaba jedhama. Caalaatti abbaan injifannoo uummatatu deeggaree waliin ta'ee lolaa ture. Garasuun erga aangoo hawaasa naannawa sanaa bulchuu argate maal uummataaf hojjetee darbeera? Taabor Garasuu akkas jedhu. በጣም የሚጠላው ጉቦ ነበረ እና ፈጽሞ በጉቦ የሚያምን ጉቦ ወሰደ የሚባለውን በቅጣት የሚቀጣ ሰው ነበረ። ድሃ የተበደለ ካለ እንዴት እናስተካክልለት ብሎ የሚያምን ሰው ነበር። yeroo sanatti mattaa hedduu jibba ture. namni mattaan haqa namaa akka dabsu hin eeyyamu ture. kanaaf nama mattaa fudhate jedhu yoo dhagaye ni adaba ture. ijoollummaa isaarraa kaasee dararayyeessa irra ga'uun jaallatu. nama rakkates baay'ee gargaara. mootummaan akka gibira uummatatti hin dabale falmee dararaan adda addaa irra ga'eera. kana malees gosaaf sanyiin wallakkaanii walitti duuluun akka hin barbaachifne hawaasa barsiisaa ture. yaadannoo isaaf kan oolu manni barnoota sadarkaa lammaffaa Garasuu Dhukii Walisotti argamu maqaa isaatiin mogga'eera. kanaan ala wanti hanga yoonatti yaadame jira? እስከዛሬ ድረስ በገረሱ የሚጠራ አንድ መንገድ የለም። ነገር ግን አርበኞች ሁሉ አንድ መንገድ ስም ተጠርተዋል። አዲስ አበባ መንገድ ስም አላቸው። gootota hedduu oolmaa muraasa oolaniifuu daandiin yookaan wanti maqaa isaaniin yaadatamu jira. Garasuuf garuu hanga oolmaasaa wanti hojjetame hin jiru. Kunuutu itti yaadame. dhuunfaadhaan Finfinnee keessatti kolleejjii mana jireenyaa isaa keessatti baname naannawaa kolfee jiru akka maqaa isaan waamamu irratti hojjechaa jirra. kana malees mana naannawaa Walisoo jiru gara muuziyeemitti jijjiiraa jirra. Waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Walisootti qorataa seenaaf aadaa kan ta'an obbo Naggasuu Abdiisaa seenaa goototaa akkasii baasuudhaan akka dhaloonni irraa baratu taasifamaa jira jechuudhaan BBCtti himan. biyya fardaati farda shaakalaa gombii taphataa haala kanaan kan haala waraanaas aadaa uummanni Oromoo foollee keessa gaafa gale haala kanaan qeeroo leenjisee naannoo isaa fe'u kan taasisudha. Leenjii loltummaati fudhatee egaa waggaa 7 gaafa ga'u waraanni ambalaa geessuun xaaliyaaniin isa lammataa bara 1928 Itoophiyaa kana seente waggaa 40 fudhachuudha. isa akka dursu ta'ee jira jechuudha. 1928 gamna waraanaa hoogganuun gara Maayicoo itti kan duuledha. achitti waraanaa Itoophiyaa gaafa kufu as garagalanii bosona seenuudhaaf murteessan jechuudha. gaafa bosona seenu murteessan 1929 gabaddaa qeerrootti eegalanii dirree garagaraatti kan isaan waraanaa turanii lolaa turanii daawoo wancii jibaat ammay noonnoo fi aadallee naannoo kana keessa naannaati gaafa waggaa 5 fi gidiraa garaagaraa keessa darbanii ebla 1933 immoo rasaasa bilisummaa xumuraas dajjaa Garasuudhaan naannoo Jimmaatti kan bukaafame. erga diinni kun biyya kanaa ba'ee godinaalee garaagaraatti muudamuun tajaajila turaniiru. leenca masaraa mootummaa jiru Wallagga buudhaan sangoota foon fudhatee dhaqee Wallagga irraa fidee masaraa keessa akka galan kan godhe isaadha. Ijaarmaa Garasuun egaa gaafa umurii isaan sooramaa gadi ba'u hojii misoomaa keessallee galaniiti kan turani. haala kanaan turanii boodarra xiqqaa caamsaa 29/1958 kan addunyaan irraa boqotanii jedhama. xumura irratti immoo odeeffannoo ispoortiin isinitti hima. Leenjisaan Manchester United Robin Amorim erga Fulhaamin mo'amanii waancaa FA keessaa ba'anii kaayyoon keenya waancaa Premier League mo'achuudha jedha. United rukuttaa peenaalitiidhaan mo'amuudhaan dorgommii FA keessaa kan ba'an. Taphataan duraanii Manchester United Wayne Rooney ammoo galmi keenya waancaa Premier League injifachuudha jechuun wallaalummaadha jedhe. United taphoota 24 Amorim jalatti taphate keessaa 10 mo'ameera. Ji'a sadaasaa darbe keessa leenjisaa United erga ta'e Amorim Old Trafford irratti qofa taphoota 6 mo'ameera. Bara kana hirmaannaa Champions League irraa hedduu duubatti kan hafe United karaan tokkichi gara dorgommii Awurooppaatti isa deebisuu hafe Awurooppaa Liigii qofaadha. Kaayyoon keenya waancaa Premier League mo'achuudha jedhe Amorim. Akka taphoota hedduu